Oromoo fi diinota Oromoo kutaa tokkoffaa barreessitoonni Ayyaanaa Goobanaa fi Caalaa Haayiluu Abaataa. Oromoon saba guddaa bahaa fi gaanfa Afrikaa keessatti qabeenya jaajjaa, aadaa xuxxubaa fi tuullaa, seenaa boonsaa fi duudhaa ganamaa dhalli namaa hedduun gate qabatee baroota kitila hedduuf jiraatedha. Erga baroota dhiyoo seenan isaa barreeffamuu jalqabees ummata addaa fi addunyaa tanaafuu qabeenya ta'e ta'uu, akkasumas gaafasii fi gaafanas ummata aadaa bareedaa sirna bulchiinsaa addaa jaarraa addunyaan dukkana keessa turte qaroomina addaan sirna gadaa jedhamu tumatee beekumsa hawaa dachee fi bishaaninis jabaa saba dhahaa mataa ofii qabuu fi boonaa waaqayyoon kukkuulee uumedha. Baroota dhalli namaa kallattiin harkaa badee uumaa isaa wallaaluurraa fedhan namatti amanaa yookaan bobbocaa fi waa hallee harkaan tolchaa amanaa turanitti Oromoon saba waaqa tokkicha hundaa olii beekee amantii isaa ganamaa waaqeffannaan bulee dhugaas tiksaa jiraatedha. Sabni guddaan kun saba aadaa fi seenaa akkasumas qabeenya qabu qofa osoo hin taane ummata biyya bareedduu daangaa beekamaa karaa kamiinuu ibsamu qabaachaa fi bilisummaan wal bulchaa jiraataa turedha. Biyyi isaa Oromiyaan dachee gabbattuu gannaa bona lalistuu kan badhaasa waaqayyoo taate tana irratti safuu fi safeeffannaan heeraa fi sirnaan waan lafarra jiru bineensa bosonaati hanga waan bishaan keessa jiraniitti akkasumas lubbu qabeeyyii fi dhabeeyyii waaqi uume hundaaf kan seera qabu qabeenyi isaa kan akka lafaa fi albuuda dhaloota dhufaa darbaa jiraachisu qabeenya waloo kan qabaachaa turedha. Safuu fi seedi isaa seeraa fi heera uumaa tiksuun madaala uumamaa eegee waan hunda akka wal madaalee jiraatu kan taasisu ummata qaroominaa fi hubannoo olaanaa qabaachaa turedha jedhu qorattoonni seenaa fi aadaa hedduun. Kaartaa biyya Oromiyaa fi haala qubsuma Oromoo agarsiisu ummanni Oromoo bara birmadummaa guutuudhaan daangaa isaa kabachiifatee jiraachaa ture. Sa'aa namni isaa xiqqaa guddaan isaa fi guututti qe'ee fi araddaan isaa darbee biyyi isaa ulfina addaa qabaachaa ummatichis tokkummaa olaanaa qabaachaa waan tureef daangaa biyya isaa sanas tokkummaan gamtaa gurmuu kanniisaa fakkaatuun kuulaa fi diroo oromummaa isaatiin eeggatee tikfachaa ture. Gaafa bilisummaa fi walabummaan isaa mijuu fi dambooba qabu sana Oromoon nagaan jiraachaa ture. Oromoon akkuma marsaa gadaan marsee gadaan deebi'u dhaloonni fiinnoo miseensa gadaa isaatiin dirqama dhalootummaa bahachuuf gulantaa isaa eegee daangaa isaa caaccuu kallachaan diina Oromoo fi Oromiyaa ofirraa qolatee nagaan jiraachaa ture. Diinonni Oromoo jaarraa afraffaa eegalanii karaa hedduun tooftaa fi tarsiimoo baay'eedhaan dandeenyan eenyummaa isaa dhabamsiisuu dadhabnaan Oromoo fi eenyummaa isaa haalanii jijjiirsisuuf karaa hedduu itti bobba'anis tasuma ni yaalan malee hin milkoofne. Lolli diinotaa kun garuu lola qaamaa fi afuuraa dabalatee loloota gosa hedduu hanga guyyaa kanaatti walirraa hin cinne itti fufaa dabareen diinotaa wal jijjiiraa as gahame. Diinonni Oromoo kunniin yeroo adda addaatti bakka adda addaa fi haala adda addaatiin itti duulanii yaalanis Oromoonni hanga gadaan isaa hin laafnetti gootummaan injifatee diina ofirraa qolachaa ture. Erga gadaan laafee wirtuun isaa ganamaa citee fi ciccitees Oromoon haaluma qubsuma isaatiin diinni daangaa Oromiyaa akka hin sarbine gochaa turan. Fakkeenyaaf karaa kaabaa Oromoonni Walloo gosoonni Oromoo Raayaa fi Yajjuun diinota kana Oromoo irraa waggoota 100 lolaati ittisaa turan. Oromoon Tuulamaas diina karaa hedduun wirtuu Oromoo cabsee handhuura isaa dhuunfachuuf yaalaa ture waliin lola bara dheeraa gaggeessaa turan. Qomoon Oromoo Tuulamaas diina karaa hedduun wirtuu Oromoo cabsee handhuura isaa dhuunfachuuf yaalaa ture waliin lola bara dheeraa gaggeessaa turan. Bahaa fi kibbaan qomoon Oromoo kanneen daangaa Oromiyaa sarbuun birmadummaa Oromiyaa sarbuu yaalaa turan hedduu waliin falmaa akka gaggeessaa turan. Baroonni Oromoon bilisummaa fi walabummaa qabaachaa turan sun jaarraa Oromoon jiruu fi jireenya isaa badhaadhina nagaa fi suga guutuu keessa jiraachaa turee fi yeroo quufaa fi gabbinaa ture jechuu dandeenya. Lafa Oromoonni irra jiraatan kaartadhaan diinonni Oromoo kunneen warra adeemsa keessa akkuma jaarran jijjiiramu baqaan bahaa fi gaanfa Afrikaa erga qubatanii adeemsa waliin jireenyaa keessatti fuudhaa fi heerumaan ilmaan Kuush waliin wal makaa garuu ammoo shiraa fi diinummaa kudhaammatanii asqaariyan osoo hin gatin ollaa Oromoo jiraachaa turanis yeroo hundumaa ofiifuu kan wal waraanaa turanii fi darbees ummata akka aadatti qaama namaatti maxxanuun qaama nama dhortu yookiin
parasite kan saamichaan dhiiga namaa akka silmiitti xuuxxee jiraatu ta'uurraa garayuu fi barayyuu rakkoo dhalaa har'as rakkoon isaan dhalan Oromootti rakkoo ta'aa jirudha. Murni Oromoo diinuffattee waggoota hedduuf Oromoo dhabamsuuf hojjechaa turte kun Habashaa jechuun of waaman eenyummaa isaan bakka yeroo fi haala adda addaatiin jijjiiraa of ibsaa seenaa sobaatiin tuulamanii jiraachaa turanii fi jiranidha. Akkuma aadaa fi duudhaa isaaniitti mirgi namoomaa fi walqixxummaan isaan biratti hin beekamu iddoo hin qabu. Beektota isaanirraa hanga ummataatti har'allee aadaa walqixxummaa fi dimokiraasii akka sabni Oromoo ittiin wal bulchaa turerraa faallaa waan ta'eef saba Oromoo waliin faallaa jiraachaa as ga'an. Kanaaf eenyummaa aadaa seenaa fi sirna bulchiinsa Oromoof kabajaa osoo hin taane tuffii fi jibbinsa guddaa qabu. Kanaaf tarree diinota innikkaatti saba keenya kaa'atanii seenan waliif dhaamaa fi dabarsaa waan turanii fi har'allee murnoonni maqaa jara kanaa dhahatan bifa kamiinuu kanneen ijaaraman diinummaa fi jibbinsa lallabuun ala kabaja namummaa dhalli namaa qabu Oromoof hin qaban. Gareen aadaa akkanaa qabdu kan akka silmii uummata saamuun jiraattu kun adeemsa keessa saba keenya Oromoo cabsuu kan dandeesse walakkeessa jaarraa 19ffaa yommuu sirni kaapitaalizimii babal'achaa dhufe seenaa kijibaa uumuu fi dhaataa amantii godhachuun biyyoota dhiyaa qabeenyaa fi biyyoota Afrikaa qircatanii uummata Afrikaa ammoo garba godhachuuf gara Afrikaa imalan. Uummanni Habashaa kunis wakiila jaraa ta'uuf maxxantummaa biyyoota akka Faransaay, Biriteen guddoo, Jarmanii, Xaaliyaanii fi darbees Raashiyaa irraa meeshaa waraanaa ammayyaa fi gorsa ogummaa waraanaa argachuun daangaa Oromoo afaan qawween cabsuun Oromoo sirna kolonii Habashaa jala galfatte. Erga jaarraa sana olaantummaa qawween Oromoo gabrooffattee kaasee aadaa Oromoo, safuu Oromoo, eenyummaa fi duudhaa Oromoo hunda xureessuun tuffii fi jibbansa qaban ammoo kitaaban barreessaa ijoollee isaanis kanuma barsiisaa addunyaattis kijibuma kana oomishuun haqa Oromoo hanga sadarkaa maqaa isaa jijjiirsisuun akka seenan isaa badu godhuuf kana himaa turan. Garee gara jabeeyyii jibbinsaa fi tuffii Oromoon guutamanii jaarraa tokkoo fi walakkaa oliif qabeenya Oromiyaa fi dhiiga Oromoo soorataa fi xuuxaa jiraatan kanaan diina innikkaa jennee waamna. Haa ta'u malee diinni innikkaa kun hammuma fedhe gargaarsaa fi ogummaa warra adii argatus qofaasaa Oromoo cabse jechuu hin dandeenyu. Jaarraa sana keessatti gaafa Oromoon daangaa isaa akka hin cabne walakkaan falmatu inni kaan sirna sana gabbaruuf yookaan waliigaluun walakkaan humna isaatii olii wareegama sadarkaa duguuggii keessummeessaa yeroo turanitti shoorri gantoota sabicha keessaa dhalachuun miiltoo diinaa ta'aniis guddaa ture. Gantoonni daangaa ummataa fi biyya abbaa isaanii caalaa wantoota harcaatuu diinni waadaa galee fi akkasumas firummaa jaraa filachuun sabni kun akka gabrummaa jalatti kufu taasisaniiru. Rakkoon kun erga gaafa sanaati hamma ammaatti illee dhibee guddaa ta'ee qabsoo Oromoo keessatti xannacha hamaa ta'uun ummata keenya hiraarsaa, hiisisaa, buqqisiisaa, lafaa fi lafee isaa gurguraa, daangaa isaa sharafaa, qaqqaroosaa hidhaa fi ajjiisaa ummata wayyabaa haala isaaf tole hundatti dhimma bahuun hongee namtolchee fi beela fixaa waan Oromoo jedhu hunda ukkaamsaa fi dhabamsiisaa egeree sabichaa dukkaneessuuf halkuu guyyuu irratti hojjechaa jiru. Yeroo dheeraa jaarraa tokkoo fi walakkaa kolonii jala ture kana keessatti ummata kana dhabamsiisuuf shirri irratti hin xaxamnee fi hin hojjetamin hin jiru. Shiroota jajjaboo turan keessaa hangafni sabni Oromoo Oromummaa isaa akka mulqatee gatu karaa kallattiin ajjeesuu, arrabsuu fi aadaa isaa akka aadaa duubatti hafaa fi gowwaatti lakkaa'aa alkallattiin ammoo lola afuuraa fi xinsammuu irratti labsaa adeemsa keessa of wallaalee yookiin of jibbee akka Oromummaa isaatti qaanfachuun Itoophiyaa fi Itoophiyummaa fudhatu leellisu taasisan. Egaa aadaa fi eenyummaan Itoophiyaa isaan Oromoo irratti fe'uu yaalan sun aadaa warra Habashaa sana jechuudha. Kanas karaa miidiyaa, karaa imaammata barnootaa, amantii fi seenaa isaanii kan isaa godhanii barsiisuun akka inni kan isaa hin baranne darbee Oromoon ummata aadaa hin qabnee fi dachii kanarratti homaa gumaata tokkollee qabuu miti jechuun barsiisaa amantaasaa ganamaa tuffachuun akka inni sana dhiisee kan alagaatti firoomu waliisaa wallaalee akka wal qoodu gandummaan akka inni dhaadatu amantaa fi gosaan akka inni wal diiguu fi shira isaanii sana qaama raawwachiiftuu godhataniitti bobbaafatan. Inni sun hanga guyyaa har'aatti danqaraa qabsoo Oromoo ta'uun itti fufee jira jechuudha.
yakkee akkanaa yeroo dheeraa kana keessatti Oromoon baay'een keessattuu kan mana barumsaa Bashaa keessatti barate kan sammuun gabroome kan leenjii dhabamsiisa eenyummaa isaanii sanaan dhugamee of tuffate ofis jibbee fi sirna nafxanyaa sanaaf gugguufee buluu filate baay'achaa dhufuun diinota inni kaaf dabaala bahee gufuu qabsoo bilisummaa Oromootti kan ta'an baay'ee argaa jirra. Kana jechuun osoo Oromoo ta'ee jiruu diinota caalaa kan qabsoo Oromoof diina ta'etu baay'ate jechuudha. Oromoon akka sabaatti yoo cimee diina isaatiin lolee injifachuun bilisummaa labsate qaamota kanneen sammuu isaanii bilisoomsuun baay'ee barbaachisaadha. Hanga bilisoomnu qofattis eeguu osoo hin taane qaama qabsoo godhachuun kanneen har'as dantaa fi of wallaaluudhaan dabaala shiraa fi diina inni kaabaan kanneen ofitti deebisiisuun hojjetamuun waan fardeeti. Yeroo waa'ee beektota yookiin illeetis nafxanyaa ilaallu jaarraa 21ffaa keessatti illee yeroo addunyaan kun qaroominaan qabeenya qabaniin humna namaa yookiin laaborii fi waan ittiin waa oomishan yookiin kaapitaal albuuda naannoo isaanii jiru raw material dhimma itti bahuun biyya ofii guddisaa mirga namoomaa saboota biroof ulfina kennaa bilisummaa fi walabummaa ummattootaa fi abbaa biyyummaa saboota ollaa isaanii kabajuun michummaan wajjin jiraataa fi wal guddisaa jiran kanatti jarri kun irraa barachuurraa kittillayyootaa fi gantoota sabichaatti yaada isaanii kaleessaa uddeellachuun Oromiyaa dhuunfachuun qabeenya sabichaa saamuu mirga dhalootaa sarbaa nama ajjeesuu fi barbadeessuu malee waan haaraa yaaduu hin danda'an. Habashoonni ilaalcha fokkataa fi duubatti hafaa kana geeddaruu waan hin dandeenyeef barayyuu gaanfi Afrikaa beelaa fi lola keessaa bahuu hin dandeenye. Biyya lolli jiru nagaa fi tasgabbiin quufnii fi qananiin akkasumas fayyaan jiraachuun hin danda'amu. Biyya nagaa fi tasgabbiin hin jirre immoo guddinni hin jiru. Bakka guddinni hin jirre ammoo jireenyi gadadoo beela dhukkuba iyyummaatu dhuunfata. Oromoon erga diina kana jalatti kufee kaasee rakkoolee armaan olii kanneen keessatti kufe. Kanaaf sabni keenya akka nagaa argatee qananii sadoo gammachuu fi tokkummaan uummata addunyaa kana keessa jiru waliin jiraachuuf diinota isaa innikaa fi kan keessoo kana injifatee bilisummaa isaa gonfachuu qaba. Oromoo saba guddaa hangana ga'u kana kan itti hir'ate hunda caalaa dammaqiinsa siyaasaa gahaa qabaachuu dhabuudha. Oromoon dammaqiinsa siyaasaa Oromummaa fi sabboonummaa walii isaa waliin walitti isa hidhu kan akka saba tokko ta'uusaa aadaa afaanii fi eenyummaa darbee biyya tokko biyya abbaa keenyaa kan Oromiyaa jedhamtu irratti hireen isaallee tokko ta'uusaa qalbifatee waliin socho'uu qaba. Oromoon gosaan gandaan konyaan kutaan akkasumas amantaan wal hidhee guduunfee socho'aa ta'ee dammaqiinsa gahaa hin qabu. Kanaafis meeshaa diinaa ta'uun isaa killeedha. Oromummaa fi akka lammii Oromiyaatti dhugaa fi kaayyoo Oromummaa hidhatee yoo tokkummaan waliin tokko ta'ee ijaarame yoo humnoome sirna nafxanyaa Minilik ijaare fi gantoota Oromoo keessan diina deeggaran ofirraa hin kaasu ta'e akka sabaattuu hireen baduu isa mudachuu mala. Baduu jechuun qaaman addunyaa kanarraa dhabamuu qofaan hin ibsamu. Sirni impaayeraa addunyaa kana keessa ture hundi xiyyoon isaa saboota gabroonfate liqimsee eenyummaa biraa itti golgaa waan tureef sirni akkasii hedduun kufanii baduu malee takkaa deebi'anii kan ijaaraman waan hin jirreef impaayerri handhuura Oromiyaatti ijaaramte kunis diigamuun waan fardiidha. Gaafa impaayerri diigamee Oromoon bilisoomee abbaa biyyummaa isaas mirkaneeffatee walabummaa biyya isaa Oromiyaa labsata. Kun ammoo lola Oromoo fi Oromiyaan Xoophiyummaa fi Itoophiyaa waliin walakkaa jaarraa oliif kaayyoo armaan olii akeekkateetti jiru kanaan Oromiyaan akka injifattu abdii qabna. Barruu keenya itti aanu keessatti ilmaan Oromoo baroota 1950 hanga 1960 keessa dammaqiinsa guddaa qaban akkamiin akka isaan waldaa Maccaa fi Tuulamaa ijaaruun tattaaffii bara dukkanaa sana Oromummaa dhabamuu irraa oolchuuf ofii isaanii akka duungotti baqanii ammoo dhaloota saranaaf riqicha ta'an irratti seenaa garagaggalchinee waliin ilaalla. Oromiyaan ni bilisoomti. Ayyaanaa Gobanaa fi Caalaa Haayiluu.